Tujuh orang ke ifi gitu gami dak abda daratun de gartu jila kabda Rabbi gargar sakabda mal dak kita kille hate ittical ifna lukuhat gafa lukuk abnan oso gafa kille kita sinalo tani hala lukuk akamit hafin anjet tani iswar alaga jette bira kutta jarte Abubakar ati jarsuma ke jarra mal kabda kafete gutu jela debtu as debiye khisha guracha malatin galaji Abubakar denga dani be na haddadu jiraat دادو إننا دادي خنو دقيا داوتو تتتي خطو بقربين سيس فتشيسه نوز قم تشيس سلاسين جنة أما أول ما بقربين أتي أنت الأوروموتي أبوليتيتيا كباجا سيف كباجا انجرا شبالي أورولة إلما أوروموتي أبوليسكي كنا بدوس دبو دندا نوي كبالليس سي كبالليس نوي موكا ديبس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوتو تفردوتو أسانتي هود أرى كبجمتوتا بدوتوتا خينا كم بيالا كم بيكيسا كان فاقو كم ديو جتشا سلام تالي رانتنا حدو تكا جمعتشو خيسا إرى فتشاجي رانتف نور اللهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتو هردفتوتا في دعوتون أسانتي وود نجا قبضني فيا كيسني سنين جتشا ديبنيتين جرا وان ديبنيتي دبرون درا سلام تان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تفي كبجب توتا أسانتي وود أكم جرتا بكا جرتا نتلاقين كينا سنالا كابو جتشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردفتو تفي كبجب توتا أسانتي وود أكم نجا كيسني فيادا كم بارغمانا كم بينما كيس جرتن كان ديرا في كان لا هندي كيسانو بكم جرتا نتلاقين كينا كون الرمد اسم براغا وسنيجن تان سودان جمعتشو أدا كمان نسي يعني خليسة ونسي من جنة سيد نبا إن شاء الله ربي وجين دعائي إن الله بدأ وادي أثني قال لي وصوص الرالوتشين وصوص الرابوتشين نجيان إثني بعدين إثني في النه قالتوا ما هو رابولا تيسنين ويجو خيسنين هدو سنجال لنا هدو سن خبنيا دعوتوا تابع هردوتوا تكينيا أكلوا رامو فنه نما جروتو هاسوا نما جروتو وابل ليسا نما جروت تولشا خناف أرانتنا خبل ليسنس از ديبني ديفو مسنين جتشا خطوچنس إرد ديبزني سنين وغلون فچا أكسمتي أرانتنا سيد كينيا أو بغر كينيا الحمد لله خليسا ما هرك دينا تران الرمون ماتي خيسا ساني خيس جراتن خلوان تيف إرد ديبني أمالي بغربين نجيا ماتي خيسا سديب سنجن سيد خين إتيان سودان أو بقر كين أتيس بقربين نجيان ماتي خيسة سديفسه هاد المان كيتي بيجرتي سرافقو جرتي بقربين إسيس جمع تشيسينه جمع خيسة برا آمين قلتوما إيجا دعوتو تافي هردفتو تكين أنا لينكا قلتوما إسنين جنا جتون درسة إسن قلتوم فردا ماليفو إسنتو yeroo hedduun wajjin rakkatu ture galatoomaa isinin jedha akkasuma immoo warroota as keessaa hiriyaadhaan kenna kan dhimma Sa'iid irratti wajjin rakkattanii qabbanaa fi aduu keessan wajjin dhaabatu turtaniinis galatoomaa galata guddaa qabdanii isinin jedha akkasuma baga gammaddanis isinin jedha ba'iinsa Sa'iid irratti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota asaantii wuud hundi keessanuu kan dhiiraa fi kan dhalaa eega nagaa isin gaafanne egaa nagaan booda isin galatoonfachuu barbaanna. Galanni keessan yoomillee hin badanii kan dhiiraa kan dhalaa warroonni qalbiin wajjin rakkattanii bakka jirtanitti jarri kun yoom bahaa yoom rakkoon tun isaanirraa furamti jettanii mudannoo achi keessatti nurra gahaa ture guutuudhaaf nu wajjin cinqamaa turtan hundi keessanuu hundirraa maqaa hordoftoota kiyyaatii fi akkasumas maqaa jaallan kiyyaa ka amma na bira jiranii fi ka haalli yeroo itti mijatuu dhabee ala jiraniinillee hedduu naa galatoomaa isin jechuu barbaada. Egaa kanatti aansuudhaan gaa namni akka kufetti nafuu ima ka'aa yoo rabbi jedhee yoo dhugaa qabattee deemte dhugaan ima siimooti jechuudha hamtuu yoomillee taanaan simootu akkuma gurbaan Kadiir Martuu jedhee ol ka'ii fiigi dhugaa miidha qabdaa dhara'atuun deeggartuu jiila qabdaa rabbiin gargaarsa qabdaa maal dadhabdaa akkuma jedhe dhugaa sun mooyattee nutillee har'a gabbaalee ifaajjii hiriyoota kiyyaatii fi akkasumas isin du'aayii keessaniin bakka kana geennee injifannee alhamdulillahi rabbil alamin hiriyoota kiyyaa fi maatii kiyya keessatti deebi'ee
Naagalatoomaa isiniin jedha irra deebi'ee akkasumatti gaammallee namoonni warroonni fakkeenya isinii haa ta'u warri shira dalaydan warri ilma namaati irratti shira yaaddan warri hiriyaa keessan irratti shira yaaddan waan inni mana keessaa qabu ni beeytanii shira saniin akkamittiin shira irratti dalagee nama kana qileessisee hamilee kiyya kaafadhee mataa ol qabadheetiniin akka namni isarra laalatee na sodaatu godha dabeessi duraanuu kormi dabeessi hoggaa korma tokko ari'ate irraanaaf wanga qileessisutti nutillee huma akkasitti nu muudate waan biraatii miti ammallee inshaallah rabbiin nagaa nutti haa buusuu isiniin jedha. Eegaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya walitti deebinee jirra. Bakka jirtanitti kaanu yeroo maraa yeroo isinitti deebinu argitee nagaa keenya isinii facaasuu dhiifnu irraanfannu isinis kaa du'aayii teessan argitee facaasaatumaan jirtan amma boodallee hin irraanfatina isiniin jenna maaliif du'aayiin waa mara argitee ka hidhame ka cabe argitee ka dhibame fayyiftu waan ta'eef kanaafi wanti an argitee har'aan tana asirratti jechuu barbaade jechuudha. Awwal dursee gammachuu argitee saahibni keenya qaaliin argitee maatii ofiitti deebi'ee baga rabbiin argitee nagaan argitee gammachiisee bakka kan argitee si geesse jechuu barbaada. Kanatti aansuun ka wanti gammachuu caaleen jiru kalee dheengadda argitee haati manaa Sa'id haati manaa argitee Abubakar yeroo jarri mana hidhaa jiranitti argitee osoo nyaatanuu nyaanni argitee gadda buruufii didee osoo argitee taa'anuu yaanni argitee bakka taa'u isaan oofee tamaam gaddaa turan jechuudha. Har'aan tan ammoo gammachuu qaban. Kanaaf kalee yeroo Abubakar bahe haati manaa Sa'id ni gammaddeef haati manaa Abubakar ni gammadde. Har'aan tanas akkuma haati manaa Sa'id argitee Abubakariif gammadde Abubakar illee biyya ililchaa jirti jechuudha. Kanaaf gammachuun tokko hammalatuun waan argitee ilmaan Oromoo argitee durirra jiru jechuudha. Kanaaf namni argitee jallataan mana keessa hin teenne jechuudha. Waan isin asirratti nuti waan heddullee jechuun barbaadu rooba roobe jedhanii beeyte. Rooba roobee naan abbatu algarra ta'a. Ayaa ilmaan nana mana keessaa gadi hin bahin jedheen hin rooba ulaa dura dhaabbata. Nama sila argitee yeroo waa kakakii dhaga'e mana keessatti ol fiigutu yeroo argitee bakka kaan buute mana bahee utaale jechuudha. Eegaa utaalee argitee muka jala caamsanii muka jala dhaabbatee akka mana keessaa gabbaa'e wannattiin mana gubbaan tarte muka keessan seente jechuudha. Eegaa argitee waan san arge osoo mana utaaluu baadhee jedhan. Kanaaf jecha warri kalee utaaltanii nama kalee argitee akka feene utaalchifnaa jettanii badii keessa hin tan badiirraa deebi'aadha. Isiniin jechuu barbaade maaliif sunis namni argitee yeroo waa duubaa duchiisan haga fedhe utaala. Yoo wanni sun biraa deeme hoo eessa dhaabbadde jedhee rifata jechuudha. Kanaaf warri kalee argitee isin akka itti utaaltanii sun gara mana ofii dacha'anii jira waan ta'eef har'a kophaa keessan argitee namni osoo isin duchiisallee argitee jalaa fi waan hin jirreef kanaaf waan biraa wanni isin qopheeffattan argitee sarrabbitu beekaa. Kanaaf mee ufumaa keessanii ofirra dhaabbadhaati of laalaa. Namni nu argitee ilmaan Oromooti hagayoom sharri ufitti yan ofiyaan Oromoo jenna sharri hagama waliyyan. Dhalataan ganaa nu duuban dhufu maal nurraa barata. Osoo waan gaarii tokko mana keessaa ka'ee hanga alaatti waan gaarii tokko ka dalagu taate ka dhufullee waan badaan dalagu waan gaarii malee. Har'a nu hanga silaa kan mana keessa jiru waan gaarii barsiifnu kan mana keessa jiru yoo shira ka barsiifnu taate maal bu'aa qaba. Ilmatu argitee killee hatee itti cal'ifnaan lukkuu hate. Gaafa lukkuu qabnaan osoo gaafa killee argitee isinaan loltanii har'a lukkuun qabuu jedhe. Kanaaf jecha akkas maataanaa yaa Muhammad yookaan shabalee ooroo saahiba kenna jechuudha. Wanni kun hunduu argitee namni ilaalchuma keessa argitee haayii keessa beektaa bakka guddaa gaya. Kanaaf wanni akkasii sun amma dhaabbattee jirti atis ofirra dhaabbadhu of laalisiin jedha. Talammataa immoo argitee sa'aada yookaan warqee shuu jechuudha. Yeroo baay'ee bu'ii siin jenne waan kana keessa argitee hafillee siin jennaan akkamitti hafii naan jettanii isin warri alagaa jettee bira kuttee jaartee Abubakaraati jaarsuma kiyyarraa maal qabda akka fedhe godhaa jedhaa turte. Kunitu gongora. San dhiisii siin jenne uma keetuu dhiifnee jirra. Ammallee deebitee namni argitee ummanummaan kun argitee na jalaa hafuu didee jettee ofii keetii ol baatee gisee tokko nallee yaadadhaa jechi jedhu argitee dubbattaa jechuudha. Kanaaf nu argitee ammaan tana hamtuu teessan hin qabnu. Kalee tadabrite taboruu argitee yaannaa
rabbiin argitee jaratana nagayaan manatti galchee maatii isaanitti dabale jechuudha. Isinillee nagaa haa buusu bakka jirtanitti ofirra laalaa dhaabbadhaa mee isiniin jedha. Yeroo mara argitee manaaba akka hin taane manaaba ina har'aan booda manaaba gaarii argitee manaaba. Jarri argitee isin jalan deemnu isiniin jedhani yoo jechummaan jarri har'a isin jalan deemnu isiniin jedhan kun eebanne uummanni kun nu jalaan hafuu hin heduu jettanii manaaba keessan gara biraatti jijjiirattan malee. Kanaaf hirriba gaarii rafaa isiniin jenna. Akkasuma haasoftanii waan silaa namni haasoftanii akkasumatti shabalee Oroo maal jee dhaatu takka gaggeesse gaafa Sayidii fi Abubakar ol naqe. Isaan kana sakatta'eetiin bakka isaan irraan baaletti naqee akkasitti bubuutuu jala deemtu. As deebi'ee keesha guurrachaa malattiin galaa jedhe. Bubuutuun sana numaafati beekta. Anumaafati fi balloo shoo beekta. Kana waan ta'eef maamma keenya keeshatti nu guurratiniiti. Nuti obboleeyyan keeti. Obboleeyyan keetii sii bahan. Arraan tan si gorfanna malee sin arrabsinu. Arabni hafee gahe maaliif atiin kunis nama yaadu yaaddee kakutti irraa waan barattuuf akka barattuus abdiin qabu waan ta'eef ni baratti jeeti yaalii godha akkasumatti akkuma jettanitti isaanis obboleeyyan keeti obboleeyyan keessanii nutis anis obboleeyyan keessanii jetti dhugaadha isin lamaanuu ija bitaa ija mirgaatii jenne kana waan ta'eef amma Abubakar dheengaddanii bahee naa haddadu jira jetti. Dhaaduu inni naa dhaadee kunoo dhagaa daawwattoota jetteeti kuttee malaaqaan kuttee bakka irraa fuddan ba'e nagaasanii fiidiraam namni viidiyoo guutuu nama dhagee nama agarsiisa. Fiddee daawwattoota agarsiisti. Daawwattoonni achirra dhaabbatanii waan si deebisan sumaa beekaa san qabadhu taa'iin. As deebi arraan tana baga rabbiin si sirfachiisee nuus gammachiise. Silaasiin jenna ammoo walumaanuu baga rabbiin nu gammachiise. Maaliif ati ilma Oromooti? Kara takka kara nuraalee xuus hin jiru akka aaran immoo kayyoo darbannu waan shidan dhabanii jette Oromoon. Kanaafuu yoo aaris darbinees seelee waan shidan nu dhabna akka haatee sun duraa miidhamtu hin barbaanne. Isaan kunis alhamdulillah rabbil alamin akka ati yaaddan hin taane hin miidhamne nagiyaa nu deebiin maatii isaanii keessatti asirra dhaabbanne ammoo wanni isin jennu amma booda tahutte hundoodha tahaftee guddoodha jette Oromoon. Maaliif galaana kute hoomachan qaqqabatini as deebi amma kara keenya as deebi waliin teenye akka Oromoon aada qabdi seera qabdi safuu qabdi teenye sele nama walirraa ajjeesee namaa taa'ee fixa harka diinaa amma booda waan wal geessu tokko illee hin jiru ijoolleen amma booda harka diinaatis waliin geessinuu jetti waadaa si galtee jirti. Kana waan ta'eef as deebinee har'aan tana karaa nagiyaatiin yoo ati harka nu kanite yoo ati hojjetan irraa barnoota fudhatte harka nu kanninaan isaanis rabbi wajjin akka harka nu kannan abdii irraa qabnu waan ta'eef teenyee takka Oromootti isin gidduu finna. As deemna karaa sa'aadaa warqishoo obboleettii qaali ati intala Oromooti. Wanni kun cuftinu gochuu kun cuftinu sirraa ka'eetii ibiddi kun deemee arra guyyaa arraa aduu arraa kanallee seera ibidduma ka'e ati shiddataniitu deemu jira. Duraanuu jette Oromoon. Balaan dhalaa fi ijoollee irraa haati yoomiyyuu hin qabbanootu hanga dhiinitti dhufu ammaa hanga nama itti wal ajjeesu jetti. Kanaafuu alhamdulillah bagama rabbiin dhiigatanii nutti hin fidini walii isin ajjeesini. Bagama rabbiin asin nurraa dhaabe. Ati moon Abubakar waan isin jechaa jiru ati obboleettii dur jettii namni walii isin fuudha addaan isin deema. Wal fuudhee wal ammeessaa addaan deemu. Wal teensumaan guyyuma akkuma kalee wal dhuftan sanitti arraas kalee jaartii turre ammoon arraas obboleessaa waliin taana. Bakka rakkatte sinaa dhaabbadha bakka rakkadhetti cinaa dhaabbadhu siin jee obboleessi kiyya qaaliin Abubakar. Kanaafuu atis iftahi gaararraan torba jijjiiramtuu yaa fulqijee bareeda keellaaliin duutee taata biyyee akkana jee beektaa walisoonni keenya hedduu wallisa waan ta'eef hedduu isinitti illee dheeradhe ijarraan hambisaa noofolchaa daawwattoota keenya akka kaleessa ganama waadaa isinii galatti jarri kun wal lolan akkaantee akka malentee harga wal fuudhan maamma keenya jarjaree fuudheeti dabarse kara beeku sanitti
أمون أكنوتي أكني بياخد دبرسه نوتي أكبينوتي أزديبسني أنيتو إراني تشوي أبا حقات إراني إني ده قد ما يشاجر أبا حقاتي تو يون أن بخرار رامكس يون إنسان خرار رامكس أبا حقات إراناجي أبا نكاجي ولتنا الحمد لله بقربين بو أبا حقات سنقول بقربين الكتينا راسين ديمس بقربين أران تنا بكا إني خلي إسن خايسن را دكانسان خايسا خرا إفايسن ديمس بو الحمد لله رما إذا ما نسان ما نهيدا بلتة رما نخيز بلتة جولة خيز بلتة أبو ربي إن شاء الله بلا كنا رب الراقب وق رب الراقب بلا كنا خلوا يادو لي ربي إن شاء الله يتنو ياكسن ربي نين داتي خرا خير ربي والنواقب ما كان ربي نواقيش ورك شو سعادات إن ربي نواقيش أكا الربود بخنا رابرنوت خلطني وأنا كنا أما كبودا أما بودي تندي من إنسان ربي هقول وان سمو إنسان تياد انتنا ربي راج جيره ذاكرة هاري ربي تخيسا خاو تدراني خيسا دليل تقول إيه نين بوي إنسان ما نهجره تمام ربي نخلنا ما شاء الله أكثر هذه اللي على ناسين أكثر كون كم يجون نمني توكو وصو ربي كأجل جتاته بيك نولن نفيدني مالفو تريوكي وان براتي نفيدو دنداني يوكي أيمان تنون رابطة سنون فايدة وان تيف ربي ولي كأتو ركنا كابو asirratti immoo dhaamsa takka ta'an qabu jechuudha waan gabaabduu dubbatu fedha akkuma atuu jetteetiin jirta jechuun afaan kiyyaallee ni jedhaafi malee warqee shoodhaan ati intala oromooti obboleetti tiyya kabaja siif qaba kabajaan jiraadhu jechuun ni barbaada shabalee oroollee ilma oromooti obboleessa kiyya obboleessa kenna hunda jechuudha isaanis shira tattu katatuu turte san irraa baradhuuti jechuun shiraan namni waa nama godhuu akka hin dandeenye irraa baradhuuti uf duuba deebi'uuf ilaali shira tattu keessaa bahiiti atiin kun obboleessa kenna kabaja waliif qabna kabajni kenna badus deebuu danda'a nuyi kaballeesse si kaballeesse nuyi immoo ka deebisu nusi walii dhibballeessine atiin balleessitee nu kabaja san deebisuuf qophiidha ammas immoo diddeellee yoo kawaa yaaddu taate akka biraati akka yaaddu taate nu har'alleen borulleen sanuma si wajjin shirayyaan waan ati fidde immoo keessaa ba'uuf ta'uuf duraallee qophii yoo ati diddeetti fufte kana siif dhaama gama kiyyaan akkasuma anga fiidiyoo biraati walitti deemnu arra assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mayo